Akkam jirtu hordoftoota imaltuu miidiyaa oduu guyyaa kanaaf qabannen isinitti hima. Guyyaan ayyaana sabaaf sablammoota Itoophiyaa 20ffaa bara 2018 Sadaasa 29 magaalaa Hossaayinaatti akka kabajamu manni maree federeeshinii ibse. Guyyaan sabaaf sablammoota Itoophiyaa 20ffaa bara 2018 naannoo giddugala Itoophiyaa magaalaa Hossaayinaatti bifa hawwataan akka kabajamu obbo Aganyoo Tashaagar himan. Oduu keenya maddeen alaatiin Aleella Israa'el hospitaala Al-Shifaa magaalaa Gaazaa keessatti argamu irratti raawwatteen gaazexeessota dabalatee namoonni 7 ajjeefamuu Aljazeeraan gabaase. Akka gabaasa Aljazeeraatti wayita Israa'el hospitaala Aleeltu gaazexeessota Aljazeeraa Anas Al-Sharif Muhammad Qarqii akkasumas ogeeyyota kaameraa Ibrahim Zahir Muhammad Nufal fi Muhammin Aliwiyaa bakka turtii gaazexeessota ulaa hospitaalichaa akka turan ibse. Aljazeeraan ajjeefamuu ogeessota isaan ibsa baaseen Aleellaan Israa'el gaazexeessota irratti raawwattu aleellaa sukkaneessaa walabummaa miidiyaa irratti raawwattudha jedhe. Gulaalaan Aljazeeraa Muhammad Muhawad akka himetti yeroo aleellaan kun raawwatu gaazexeessonni kun dukkaana isaanii keessa akka turan fuulduratti ba'anii gabaasa akka turre hime. Aleellaan sun raawwatee yeroo muraasa booda humni ittisaa Israa'el gaazexeessaa Anas irratti xiyyeeffachuun aleeluu hamane. Gaazexeessaan umurii 28 kun ajjeefamuu isaa dura Israa'el qilleensarraan Gaazaa irratti aleellaa raawwachuuf akka deemtu X gubbaa irratti barreessee ture. Awustiraaliyaan mootummaa Falasxiinii beekamtii kennuuf karoorfachuu ibsite. Muummichi ministeeraa Awustiraaliyaa Antoonii Albaaniz akka jedhanitti Awustiraaliyaan fulbaana dhufaa jiru walgahii waliigalaa mootummoota gamtoomanii irratti mootummaa Falasxiinii beekamtii akka laattu himan. Awustiraaliyaan UK, Faransaay fi Kanaadaatti aanuun mootummaa Falasxiinii biyyoota beekamtii kennuuf karoora qaban keessaa tokko taate. Hayyee hordoftoota imaltuu miidiyaa oduuleen guyyaa kanaaf qaban kanneen turanii YouTube chaanalii keenya subscribe godhaa. Guyyaa gaarii.